Attamoltan kabajamtoota daawwattoota keenya Oromiyaa News Network irraa oduun isinitti hima oduu waliin an badhaatu Taakkalaati. Artistiin Oromoo Soorsaa Lammii har'a mana yaalaa keessatti du'uun dhagahame. Artistii beekamaa Oromoo kan ta'e Soorsaa Lammii waggoota dheeraaf artii Oromoof gumaacha olaanaa taasisaa erga tureen booda har'a lubbuunsaa addunyaa kanarraa dabarteetti. Dhibee yeroo dheeraaf irra bubbuleen yaalamaa kan ture artistii Soorsaa Lammii bakka ciisee yaalamaa ture hospitaala Phaawulositti lubbuunsaa keessaa baate. Artistii Soorsaa waggoota 30 oliif artii Oromoo keessattuu gama weelluu, koomeedii fi artii afaan Oromoo guddisuu keessatti gumaacha olaanaa nama bahataa turedha. Kana malees artistii Soorsaan itti aanaa dura taa'aa waldaa koomediyaanotaa Oromoo ta'ee tajaajilaa tureera. Artistii Soorsaan mana dhaabee ilma tokkoo fi durba 4 waliigala abbaa ijoollee 5 ture. Du'a artistii Soorsaa Lammiitiif ONN maatii fi firoota akkasumas dinqisiifattoota isaaf jajjabina hawwa. Dhaabbatnii yaadannoo doktara kabajaa Artist Alii Birraaf oolu kaleessa hoteela Iskaay Laayitiitti hundeeffameera. Yaadannoosaaf oola kan jedhame dhaabbatni Artist Alii Birraaf Finfinnee keessa hoteela Iskaay Laayitiitti bakka aangaa'onni mootummaa olaanoo, abbootii gadaa, maatii artistootaa, abbootii qabeenyaa fi haadholiin siinqee argamanitti dilbata kaleessaa Waxabajjii 23 2024dha kan hundeeffame. Sirna hundeeffamaa kanarratti haasawaa kan taasisan haati warraa Artist Alii Birraaf hooggantuun dhaabbatichaa Aadde Ilillii Birraa Maarqos dhaabbatichi dhimmoota barnoota, fayyaa, deeggarsa namoomaa fi artii irratti akka hojjetudha kan himan. Qaamolee hundeeffama dhaabbatichaa Alii Birraaf gahee olaanaa gumaachanis galateeffataniiru. Artist Alii Birraa waggoota 60 oliif artii keessatti gahee olaanaa baachaa erga ture booda Sadaasa 6 2022 addunyaa kanarraa du'aan akka boqotan ni yaadatama. Naannolee kanaan dura filannoon biyyoolessaa keessatti hin taasifamin turetti kaleessa gaggeeffameera. Sababa nageenyaa fi kan birootiin akka lakkoofsa gi'iziitti bara 2013tti bakkoota filannoon biyyoolessaa marsaa 6ffaan ittiin taasifamne keessatti kaleessa boordii filannoo biyyoolessaa raawwachiisaa ooleera. Naannoo Sumaalee fi Affaar warra filannoon kaleessa keessatti gaggeeffame keessa jiru. Garuu waggoota 9 guutuu osoo filannoon keessatti hin godhamin kan ture naannoo Benishaangul Gumuz ammas naannoo filannoon guutummaatti keessatti hin godhamin hafeeru jiru. Boordiin filannoo biyyoolessaa akka beeksisetti sababa nageenyaa kan ka'e naannicha keessa ammas naannoo filannoon lammata ammas hin filamin osoo hin godhamin waan hafeef guyyaa birootti dabarfameera. Sababa rakkoo nageenyaa naannicha keessa tureen bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti filannoon marsaa 6ffaan osoo hin gaggeeffamin waan hafeef manni maree waggaa 9 dura hundeeffame hanga har'aatti hojiirra tureera. Benishaangul Gumuz keessatti waggaa 9 booda filannoon mootummaa haaraa hundeessuu dandeessisu kaleessa bakka gariitti gaggeeffamus bakkoota gariitti hin milkoofne. Benishaangul Gumuz dabalatee naannolee teessuma mana maree bakka bu'oota duwwaa turan guutuudhaaf filannoon kaleessa kan gaggeeffamaa oole. Naannoo Benishaangul Gumuz teessuma mana maree bakka bu'oota uummata isaa 9 fi mana maree naannoo 99 kan qabu yoo ta'u, kanaan dura naannicha keessatti bakka filannoo gaggeessuun danda'ame teessumni mana maree federaalaa 3 fi manni maree naannoo 28 nama mo'ate argachuun isaanii ni yaadatama. Boordiin filannoo biyyoolessaa akka beeksisetti taanaan ammallee naannoo Benishaangul Gumuz keessatti buufataaleen filannoo 40 keessa rakkoon nageenyaa waan jiruuf ammas sagalee kennuun hin danda'amu jedheera. Kaleessa naannoo Sumaalee keessatti ibiddi qabatee sa'a 6 osoo hin dhaamin Kaleessa naannoo Sumaalee keessatti ibiddi qabatee sa'a 6 osoo hin dhaamin balaa geessisaa ture. Dilbata kaleessaa naannoo Sumaalee keessatti ibiddi lafa margaa yookaan dheedumsaa irratti qabate osoo hin dhaamin sa'a 6 ture. Godina Jarar aanaa Gaashmootti ibiddi lafaa dheedii bal'aa irratti kan ka'e waaree booda sa'a 3 irratti ture. Duulli ibidda dhaamsuu osoo walirraa hin citiin itti fufee galgala keessaa sa'a 9 irratti akka dhaamsame bulchaan aanaa Gaashmoo beeksisaniiru. Duula sanarratti hawaasa naannoo fi qaamonni nageenyaa akka hirmaatan bulchaan aanichaa obbo Mustafaa Hirsii wabeeffate koominikeeshiniin aanichaa gabaase. Waraanni Israa'el lammii Filisxeem madaa'e konkolaataa irratti hidhanii fudhatan dheekkamsa kaase. Loltoonni Israa'el lola keessatti kan madaa'e lammii Filisxeem tokko konkolaataa isaanii irratti hidhanii fudhachuun dheekkamsa guddaa kaaseera. Waraanni Israa'el taateen sun dhugaadha erga jedheen booda loltoonni isaa seera waraanaa addunyaa akka cabsan amaneera.
lammii Filisxeem sanarraa miidhaan kan ga'e loltoota ishee irratti dhukaasa baneetudha jetteettis. Waraanni Israa'el namni miidhaan irra gahe maqaan isaa Muhaajid Azmiin wal'aansaaf Addeessa Diimaatti dabarfamee kennamuu ibsee waan ta'eef immoo nan qoradhaa jedheera. Waan sun kan ta'e sanbata dheengaddaa wayita Israa'el West Baankii keessa magaalaa Jeniin jedhamtu weeraruun duula akka tasaa taasisteenidha. Dhaabbata biyyoota gamtoomanii miseensota hidhattootaa kanneen miidhaa qaqqabsiisanii fi namoota nagaa dabalatee waraanni Israa'el West Baankii fi baay'ee Yerusaalem keessatti yoo xiqqaate lammiileen Filisxeem 480 ajjeesaniiru akka jedhe Reuters gabaase. Miseensota humnoota nageenyaa ishii 6 dabalatee Israa'eloonni 10 West Baankii keessatti akkasuma ajjeefamaniiru. Onkoloolessa 2023 erga Hamaas lo'ee seenuun Israa'el haleeleetii Gaazaa keessatti qofa lammiileen Filisxeem 40,000 ol ta'an du'anii jedhe akka ministeerri fayyaa Gaazaa ibsutti. Haleellaa mana amantaa Raashiyaa irratti raawwatameen poolisoonni 15 ajjeefamuun dhagahame. Kaleessa kaaba Raashiyaa bulchiinsa Kakas Dagestaan jedhamu keessatti namoota eenyummaan isaanii hin beekamne manneen amantaa haleelaniiru. Manneen amantaa kiristaanaa fi masjiidaa irratti raawwatameen miidhaan qabeenyaa fi namarra gaheera. Haleellaa baname sanaan yoo xiqqaate poolisoonni 15 luba amantaa kiristaanaa waggaa 40 tajaajilan tokkoo fi namoonni nagaan hagi isaanii hin ibsamne du'aniiru jechuun ajajaan poolisii Riippaabilika Dagestaan Sargee Meelkooviin ibsaniiru. Hidhattoota sana keessaa 6 battalumatti yeroo ajjeefaman warri hafan immoo poolisiitiin hordofamaa jiraachuudha kan dhagahame. Eenyummaan namoota haleellaa sana raawwatanii ammatti adda kan hin baafamne ta'ullee kanaan dura Dagestaan keessatti hidhattoonni Islaamaa deddeebisanii haleellaa raawwataa turaniiru. Mootummaan Raashiyaa qaama sana raawwate ammatti adda hin baane haa jedhu malee haleellaa sanaaf ISIS itti gaafatamummaa fudhateera. Pirezidaantiin Vilaadiimiir Puutiin ammoo biyya namoonni sanyii fi amantaan hedduu qaban tokkummaan keessa jiraatan waan taateef biyyattiin xiyyeeffannaa mankaraasistoota Islaamaa hin taatu jedhanii ture. Aangaa'onni Raashiyaa haleellaa dhiyeenya Moskootti raawwatame sana kan qindeessan Yukireeniif warra lixaati jechuun irra deddeebiin dubbataniiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kana fakkaata. Turtii gaarii.